Jirtuu qeeroo fi qarree Oromoo addunyaa mara jirtan baga jiraattan. Oduu gurguddoo arraan tanaa isinii qabannee dhiyaannee jirra. Guutuu viidiyoo kana daawwadhaa, walii dabarsaa, yaada keessanis itti barreessaa. Dura dursoo breaking newsiidhaan eegalla tiktaakiin eega Ameerikaa keessatti sa'aa 14f cufame booda banamuusaa oduuleen adda addaa ibsaa jirti. Akkuma gartee quba qabdanitti tiktaakiin kun ni cufamu hin cufamu wanni jettu gartee yeroo adda addaa sooshaal miidiyaa fi akkasumas miidiyaalee gurguddaa biyya tanaarra olii gad deemaa ture. Garuu wanni takka tan hin beekamin gaappii gartee President Biden fi President Trump jidduu jirtu. Sanuu aangoo gartee walii dabarsuu tana jidduutti gaappiin xiqqoon takka uumamtee jirti. Sababa gaappii sanirratti tiktaakiin gartee sa'aa 14-15 ati cufamee ture. Ammoo eega gartee Donald Trump waan hojjetu san hojjete booda sa'aa ammaan tanaa tiktaakiin banamee jira. Baga walitti deebine jenna. Gama kaaniin deeggartoonni Baayidenii fi deeggartoonni Donald Trump Washington DC'tti kumaataman dhaqanii hiriira adda addaa bahaa jiran. Akkuma na duuba gartan kanatti warreen gartee tiktaakiin akka hin dhaabbanne barbaadu. Karaa warra Donald Trumpis warra deeggaruu fi warri Bidenis deeggaruu bakka takkatti walitti dhufuudhaan hiriira guddaa guyyaarraan tanaa qabbana hamtuu Washington DC san keessatti godhaa turan. Dubagaa sababa saniin Donald Trumpis isinii wajjin jiraa jedhee sooshaal miidiyaa isaa irratti waa dhoobee ture. Wanni dhoobe sanis yeroo gabaabduu keessatti tiktaakiin akka hojiirra deebi'uun godha jedhee ganama kana yeroo godhu booda sa'aa 2 booda gartee tiktaakiin kun hojiirra deebi'ee jaan. Prezidantiin Ameerikaadhaa haareen Donald Trump hoggaa gartee sooshaal miidiyaa isaa gubbaarratti poosti godhu ani tiktaakiin kun akka gartee dukkanaa'u hin barbaadu. Kaampaanoonni gartee waan kanarratti hojjechaa jirtan dafaatitti hojiirra deebisaadha. Ani immoo murtii tiyyaniin godhaa jedhee dhoobbii isaa tana gartee maxxansee ture. Dubagaa warreen gartee tiktaakii kana jala deemaa jiru keessaafuu warri itti gaafatama qabu san dhoobbii isaa tana laalanii akkasumas isaa wajjin haasawanii wanni kun akka laayivii irra deebi'ee uummanni Ameerikaadhaa itti fayyadamu hojiirra oolchanii jiran. Kana qofa odoo hin taane tiktaakii Ameerikaa keessatti nama miiliyoona 175tu guyyaarraa itti fayyadamaa jiranii odeessaa jiran. Kana qofa odoo hin taane Donald Trump tiktaakiin akka gartee guyyaa 90 if duuba achi siqee warreen tiktaakii kana bitachuu barbaaduu fi furmaanni itti uumamu irratti hojii teenya itti fufaa jirraa jedhee dhoobbii isaa tana keessatti dubbatee jira. Humnoonni ittisa biyyaa kan inaugureeshina Donald Trump kana gaggeessina jedhanii kan qophaa'aa jiran yoo xiqqaate toora nama 25,000 ol kan ta'an kan isteetota adda addaa irraa karaa Washington DC'dhaa achi buqqa'an garuu inaugureeshina Donald Trump kana namni tokko namni hin beekamne gartee kan dhuunfaa deemu inaugureeshina kana jeequun oolu jedhanii yeroo ammaan tanaa haala jabaadhaan eegumsa akka godhaa jiran oduu tanarratti himan. Kana qofallee odoo hin taane uummanni gartee bakka saniin mul'atan nama gartee waan hamtuu takkaa'u gartee nama addatti sosso'aa deemu yoo isinitti kan mul'atu taate daddafaatii nutti himaadhaa jedhanii uummatallee gaafachaa jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump hoggaa aangoo fudhate booda egzeekitiiv orderoota hedduu yeroo takkatti akka godhuudhaaf taa'u miidiyaadhaaf ibsa godhee jira. Kunneenis gartee warreen akka heera xixiqqaa kan Joe Biden yeroo gartee aangoo irra ture san duraa deebisee fi akkasumas egzeekitiiv orderoota haaree kan ilaamaan tanaa yeroo gartee kaampeen godhu san niin godhaa jee dubbachaa ture hojiirra niin oolchaa jeeti eeggachaa jira. Kana qofa odoo hin taane wanni egzeekitiiv orderitu na keessa kan jiru akkasumas akkumaan isin himaa ture tiktaakilleen egzeekitiiv ordera kana keessa jiraachuuf ta'a akka gartee guyyaa 90 itti hidhamu jechuudha. Dubagaa inumaatu guyyaan isniinaa eega inni aangoo fudhate booda akka malee biizii akka ta'u Donald Trump durumarratti ibsaa jira. Pirezidantiin Ameerikaadhaa kan aangoo irraa bu'uudhaaf sa'aa muraasni hafeef Joe Biden yoo xiqqaate nama 2,500 oliif dhiifama godhee jira. Uummanni kunis warreen gartee waan xixiqqoo balleessanii hidhaa jiranii fi akkasumas warreen gartee poolitikaa adda addaa takkaa'uu korraapshinaa fi waan adda addaatiin hidhamanii amata dheeraa hidhaa jiran. Warri cinaanis gartee warra duruun amma lubbuun isaanii dabartee jirtu garuu Ameerikaan dhiifama godhuufii barbaaddi. Jarreen kana keessa namni akka gartee Maarkas Gaarviidhaa kan jedhamu keessa jira. Namtichi Maarkas Gaarvii jedhaniin nama gartee biyya Ameerikaa keessatti sababa gartee gurraacha uummata gurraachaatiif
naashinaalistii nama gurraacha jaanii akka malee beekamu. Dubagaa wanni kun gartee inumaatu nama hedduu biratti akka oduu gaarii taatetti fudhatamaa jirti. Pireezidaantiin Ameerikaadhaa Doonaald Tiraamp yeroo aangoo fudhatee guyyaa dhibba san keessatti chaayinaa dhaquun barbaadaa jedhee warreen gartee isa dhiyaatutti ibsee jira. Kannees wanni godhuuf eega gartee pireezidaantii chaayinaatii wajjin telefoonaan haasa'e booda chaayinaas dhaqee akkasitti waan adda addaa gartee Xi Jinping wajjin lafarratti gatteenyee wajji haasa'uu qabnaa jedheeti dubbatee jira. Warreen kana keessaa waan gartee security economiidhaa fi akkasumas tan gartee daldala akka gartee tiktaakii fi teknooloojii adda addaa warra gartee akka AI fi akkasumas kaampaanota chipsiidha kanarraayis marii godhuudhaaf fedhii akka qabu ibsee jira jechuudha. Uummanni biyya Ameerikaadhaatii fi biyya Chaayinaadhaa jiran eega gartee tiktaakiin kun ni cufama jedhanii haasawamaa jiru. Social media biyya Chaayinaadhaa Red kan jedhamu san gubbaa irratti jookii adda addaatii fi akkasumas waan gartee aadaa akka qaldii waan adda addaa gartee achirratti waliif dabarsuudhaan wal booharsaa akka turan miidiyaaleen adda addaa ibsaa jira. Kana qofa odoo hin taane uummanni gartee Kanadaatii fi akkasumas warri gartee United Kingdomis ummatuma Ameerikaa jala deemuudhaan karaa aappii Chaayinaa kana gubbaarra ba'anii akka malee ummata Chaayinaatii wajjin hariiroo jabduu uumaa jiranii jaanii miidiyaaleen adda addaa ni ibsan. Kana qofa odoo hin taane kaampaanoonni biyya Chaayinaadhaa kan gartee social media isaanii afaan Chaayinaatiin qofa kan godhaa turan amma inumaatu warra gartee afaan faranjiidhaatis hiikuu danda'u akka yeroodhaaf barbaadan ibsa gurguddaa baasaa jiran. Kana qofa odoo hin taane gartee inumaatu akka gartee fuuldura afaan lamaan social meediyaan isaanii hojjechuu danda'u fedhinnaa akka qaban miidiyaaleen kun daranuu ibsaa jechuudha. Waliigalteen Israa'elii fi Hamaas jidduutti taasisan sa'aa muraasa dura hojiirra oolu jirtii jaanii miidiyaaleen adda addaa ibsaa jiran. Kana qofa odoo hin taane warreen gartee booji'amanii Hamaas fuute san keessaa namni 3 guyyaarraan tana kan gadhiifamu yoo ta'u ganaa warri gartee Israa'el qabde ummata nagayaatii fi akkasumas waraanonni Hamaas kumaataman kan lakkaa'aman isaanis gartee gadhiifaman jaanii odeessaa jiran. Wanni kun gartee irra hedduun sidhaa kan hojjetamaa fi jiru eega Doonaald Tiraamp odoon ani gartee aangoon fudhannetti nageenyi bu'uu qabaa jedhee dubbate booda inumaatu warri Israa'el nageenyi kun akka bu'uuf fedhinnaa hin qaban. Wanni kun gartee yoo xiqqaatte guyyaa 2 dura hojiirra ooluu irra ture. Odoo lafa harkisaniiti kunoo har'a guyyaa aladaatiin as gahanii jiran jechuudha. Garuu yeroo matanatti gartee nageenyi ummata kanaaf bu'ee wanni nyaatanii fi wanni dhugan isaaniif dhaquun nama addunyaa kana hundarra jiruuf gammachuudha jennee abdanna. Oduun teenya tan guyyaarraan tana fakkaatti oduu biraatiin ammoo deebinu nagaan jiraadhaa.